السلام عليكم يا جماعة إخواني جرينا لقيسان دي راف برتيني شيري ولي قدا أجري أرغتني كيست ومس وري سوشال ميدياني وانو ما ددا دبسا جلتني أكما درنا ما أفسغلي تاتني أما ستفوفا ومين دارغتني obboleewwan keenya mana hidhaa jiranii musiibaan adda addaa jedhamutannanii sagalee nuu ta'a jechuun dhaammatanii warra biraa du'ee firijii galchanii owwaalchuma gaarii leetuun argatanii ji'a jaha oliif achi tursiisanii booda du'aan namaa tallaa guunaanii dhufanii janaazaa walitti guuranii bakkuma tokkotti taankiin owwaalanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warri hagam rakkoo amman furamin dhaloota baadhataa nuko bafeeda waa abbaa barbaadataa abbaa bu'aa kaakoon ilmaan hin gaafata gaafin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata addunyaan balloon kun nutti maaf dhibbata nu dukkana daayinaa kaan numaan ibsata kan dhama markata rakkoo amman furamin dhaloota baadhataa nuko bafeeda waa abbaa barbaadata abbaa bu'aa kaakoon ilmaan hin gaafata gaafin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata addunyaan balloon kun nutti maaf dhibbata nu dukkana daayinaa kaan numaan ibsata kan dhama markata hidhaa akkanaa hin agarre jechuudha halkan beelarraa osoo rafu nyaannee dhugnee garaan qabnu qorraa nutti jira balaaxa irra gara gaggalaa bullaa maaltu isinitti hin dhagaamne osoo nyaateetiin hin hidhame waggaa 20 urmii ofii kee yoo hidhame rakkoo tokko hin qabu jechuudha nyaannee yoo garaan qabaatin dhugnee gaarii garaan qabaatin huccuu fudhanna yoo jenne gaafa nu qaban san huccuun fudhannu jechuudha nutti hin dhiisan huccuu takkitti nu dalagaan deemnuun yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessa yoo namni dhageenye yaa rabbi nageessa nu fure yaa Allah yaa abbaayyeessa waan nu taane beeyta meessa nu keessa yaa rabba rakkumaa kee keessa furmaata nuuf ta'i tikaa keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillahi yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessa yoo namni dhageenye yaa rabbi nageessa nu fure yaa Allah yaa abbaayyeessa waan nu taane beeyta meessa nu keessa yaa rabba rakkumaa kee keessa furmaata nuuf ta'i tikaa keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillahi